بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كبجمتوتا هردفتوتا ميديا بركة كنو إيميل كان كينيا كان بوردي فيلتشيفتو كبالت أوروميا سكنتا سادا مقالة متورا فتي غرج أورا قنبابيت تركان فتجرا مسجد السلامة سكنتا أداك أبنا نهرد فايسين جنة بارك الله فيكم كانت أرقمنو بدنبون نوبد الله مقالة أورا مسجد السلام كيست أرقمنا إمي ولدتك أبمنا فيمو واي فلنوتي قلمي فلنوتي ولا التساتي الرسالة انجنير مهدي شمس الدين قسم إمام مسجد قدا مسجد السلام برتا برن دعوة برنوتا برنبون نوبد الله شيء أول آدم ثم كان قرية مسجد قدا كنا مهدين حج جمال سازوتا كينيا وجدين جرا وائلو مكانها ساجرا ميها ساكنغا شي انجير كينيا شي مهدي راي جلا امير كينيا سوان تيلاف درما زاتك جمر. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكما دوتاني ولتقبا بوردي قولي نبونو بدلدا أما حساني كاني بكي أرقم كان كينيا لا مقالا جورا قنبابي مسجد السلام الرترقمنا نتس إمالا كان كينيا قدو كان قدشاتو الركيستي لما فلنو جمونتو تول قبتنو هججاتو الري فلنو كان الكبسيسو دافي قولينا جمار رتجل كمني مقالا جمار رتجل كمني أما متورة تمري غرا صورا بنو بدلتي دربني جرا كنا فوجي وجه تماجر كنا كيستي سمو aanaalee masjiida gurguddaa jiran irratti argamuudhaani wantoota hubannoodhaaf wantoota filannoodhaaf barbaachisanu imaamoliin kan keenyaa majlisni aanoleedha majlisni godinaadha wantoota filannoo irratti hubannoo barbaachisan waliin haasa'uudhaani kallattii xiqqoo walii kaka'aa deemuun barbaachisaa waan ta'eef namoota kana zayyiroo irratti jirra. الحمد لله رب العالمين أكا قولنا بونو بدلتي إنجدا ورقة فلانو الأبربات سنهون دسادا بوسني جرا لنجيل لكن نجرا أما موجا أنا لي برجع نجرو ورقة نكوني إجا أستاذ أول نما كبجما في جالة ما كوري دعوة قولنا كان كينياتي أكسو مسمو gorsaa kan keenya dhimma filannoo kanaatti wajjin wal qabatee akka aanaa isaaniitii fi masjiida isaan keessa jiran wajjin wal qabatee maaltu jira maaltu adeemaa jira waan jedhamuu fi du'aayi akka isaan nu godhan as gamanumaan dhaamuun barbaada gara isaaniitti isin dabarsa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. jalqaba irratti dhimma diinii keenyaatiif jecha bu'aa baay'ee baatanii nu bira ga'uu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan dhimma filannoo hawaasni muslimaa dhamaatii yeroo dheeraa dhaabbata isaa cimsachuutti dhama'aa tureen ulamoonni du'aatonni beektonni hedduun itti rakkataa ture irratti yeruma sana hawaasni muslimaa nama isa tajaajilu yookaan immoo nama isa hoogganuu danda'u ofii isaatii filatu dhimma jedhudha. Alhamdulillah jiraanne immoo yeroo sirna cunqursaaf rakkoo adda addaa keessa baane dhumni as geenye hawaasni keenya nama isaa ta'u ofii isaatii filatu jechuu bira ga'uun keenya kun carraadha ni'imaa guddaadha. Hawaasni muslimaa jalqaba irratti carraa kanatti qixa sirriidhaan itti fayyadamuu qaba hundiyyuu jechuudha. Akka aanaa keenyaatti immoo waa'ee filannoo irratti yoo ilaalle guyyaa har'a akka carraa ta'e isintuyyuu rakkoo adda addaatiin nu qaqqabuu dadhabe malee har'a ganamarraa kaasne hawaasa muslimaa magaalaa kanarra koreewwan masjida aanaan cooraa waliigallisii masjida Jumaa 152 qabdi. Keessattuu immoo aanaa cooraa keessaa magaalaan Qumbaabee kun masjida Jumaa 5 of keessaa qabdi. Masjida Jumaa 5 magaalaa kanarra hawaasa bakka bu'ee warroottan hoogganu koree masjida Jumaa fi imaamota isaa har'a guyyaa har'a walitti qabnee ganamarraa akkasumas maayibaasiirra maayibaasii 8 qabdi aanaan kun
buufata 8 jechuudha maayibaasii 8 kanarra namoota bakka masjiida ciccimaa maayibaasii 8 kanarra waamnee dhimma filannoo qixa sirriidhaan haala gaariidhaan koreen boordii filannoo dhimma kanaaf kaa'ame qixa sirriidhaan leenjii ga'aaf hubannoo ga'aa kennee jira. Akkasuma masjiidotii jajjaboorraa namoota koree filannooti jedhamee namoota sadan qopheeffaman illee waamicha har'aa keessatti hirmaachifne hubannoo ga'aa fi leenjii haala gaariidhaan hubatanii jiru jechuudha. Kana duukaa namoonni argaman hubannoo isaan fudhatan waraqaan filannoodhaaf qophaa'e illee wannoonni adda addaa illee dhiyaate bifa haala gaariidhaan masjiidonni sartifikeetii yookaan beekamtii majlisni Oromiyaa erge sana fudhatan waraqaa galmee fudhatanii galaniiru. Galmee isaanii fudhatanii masjiidotiin baadiyyaarra jiran masjiidotiin sartifikeetii majlisni Oromiyaa erge sana of hirkaan gaatan asumaan immoo maal godhanii waraqaa galmeedhaaf isaaniif ta'u filannoodhaaf namatti galmeessanu hubannoos fudhatanii waraqicha galmee sanas fudhatanii galanii jechuudha masjiidonni. Kanaaf haala akka aanaa keenyaatti haala gaarii irra jira. Dabalataanis torbee dhufu kana keessatti yoo rabbeene buufata 8 qabnu yookaan maayibaasii 8 irratti koreen boordii fi majlisni aanaa kana wal qoodee hubannoo hawaasa bal'aadhaaf kennuudhaaf kallattii qabannee kaneera. Kanaaf hawaasni muslimaa aanaa kana kallattii jiru hundaan iyyuu haala gaariidhaan carraa kanatti fayyadamuudhaaf qophaa'uu qaba. Haala gaariidhaan koreen boordii filannoo aanaa kana har'a qixa gaariidhaan kallattii bareedaa fudhatee ejjennoodhaan walii galee koree majlisaa wajjin wal bira dhaabbannee filannoo kana hin milkeessina waan jedhu haala gaariidhaan qabannee baaneerra waan ta'eef akka aanaa keenyaatti kallattii gaariirra jira. Akka magaalaa kanaattis kallattii bareedaarra jira isa jedhudha. Gama kootiin an kanumadha wannan haasa'u yoo buleessa koo Haji Muhyiddin Haji Jamaal walitti qabaa koree masjiida salaam koree jiraawwachiiftuu keessaa isaan tokkodha. Koree masjiida kanaa keessaa hangafa qabsaa masjiida kanaatis. Deebinaan akkuma kana akka majlisa aanaatti itti gaafatamaa dhimma galii fi dinagdee mana marii dhimmoota islaamummaa aanaa Cooraa keessatti galii fi dinagdee irratti itti gaafatamummaa qabu. Kanaaf tarii akka isaaniitti isaanis waan isaanitti fe itti dabaluu danda'u jechuu barbaadeetan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma amma jedhame maashaallah aanaan keenya kun yeroo ammaa yeroo kan keenya nama keenyaan waliin taanee waa guddaa hojjetamaa filannoo gaggeeffamaa kana jiru miti. Kanaan duras sirna darbee sirna acuucaan keessa jiru keessatti iyyuu uummanni musliima aanaa kun baay'ee tawfiiqa kan qabu, tokkichummaa kan qabu, kan takka rakkoo tokko hin qabnedha. Alhamdulillah rabbil alamin. Uummanni aanaa keenyaa musliimni aanaa keenyaa baay'ee kan galateeffamuu qabudha. Takka khilaafni nu gidduu hin jiru, wal dhabbiin hin jiru, takka wanti wal nu qoodu takka hin jiru kan naannoo biraa jechuudha. Alhamdulillah kana rabbiin baay'ee shaakkara alhamdulillah rabbil alamin. Yeroo ammaa immoo alhamdulillah ulamoota gurguddaa indoondoo qubatanii jiran baay'ee haala gaariidhaan waan nama gammachiisuun filannoo kana keessa bahuudhaaf inshaallah qophii guddaa gooneerraa waa tokko rakkoon hin jiru inshaallah haaluma kana wal hubatee hundumti keenya sagalee tokko waliin deemaa jira. Akkuma amma imaamni masjiida keenya dubbatanis masjiida salaam kanarraa akka koree tokkotti naan dubbadhu. Masjiida salaam kun akka aanaatti masjiida aanaa guddaadha. Haa ta'u malee wanti asirraa akka amma jedhamee haala dargaggoonni itti gurmaa'ee dubartiin itti gurmooftee maanguddoonni guddaan itti waliin ta'anii musliimni hundumtaa carraa guddaa kanarratti fayyadamuudhaaf karaa adda addaatiin leenjiin kennamee akka aanaa keenyaatti hojii guddaatu hojjetamaa jira. Waan nama boonsuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Waan nama gammachiisuudha. Inshaallah haala ho'aadhaan haala gaariidhaan itti gallee inshaallah milkaa'inaan akka aanaa keenyaatti godina keenya kan galateeffachisnu ta'uu qanumaaniin baruu barbaada. Qaama olaanaa gaara jiru hundumaas inshaallah hamma gaaraatti deggerree waliin dhaabbanne inshaallah milkaa'ina guddaa humna jedhee yaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota keenya karaa dheeraa meetira hedduu tarkaanfannee magaalaa seena qabeettii guddoo keessatti argamna. Kuma jalqaba irratti aalimoota gurguddaa isin ziyaarsaa turre. Masjidni kunis akkuma imaamnii fi akkasuma dura bu'aan koreedaa kaasanitti masjida seena qabeessa akkasuma ijaarsa guddaarra jiru waliin argamnee jirra. Sagantaan keenya egaa osoo sa'aatiif itti fufeellee waan adda addaa waan nama boonsu waan nama gammachiisu amma jechoota ulamootaa fi akkasuma hayyoota kanarraa biheerraa
tokkummaan keenya hanga yoonaatti takkaa sharafameen beeku jechuun baay'ee nama boonsaa. Akka godina kanaatti illee akka waliigalaatti illee nu boonsa jecha. Kanaaf bakki hunduyyuu afaan tokko ta'ee kallattii tokkoon osoo deemneeti maalillee wanti nu hojjenneen jiru jijjiirama barbaanne fedhuu dandeenya. Fakkeenya gaarii nu ta'uu jedhee yaada. Maasha Allah. Egaa Ustaaz Mahdi Shamsuu sagantaa galmee eegalchiisuu kana magaalaa kamirraa godina kamirraa eegaltanii itti deemaa jirtan mee akka hawaasaaf ifa ta'uudhaaf. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Egaa sagantaa galmee eegalchiisuu kana magaalaa Jimmaatii fi godina Jimmaarraa eegalle. Achi booda immoo godina Buunoo Beddellee irratti magaalaa Beddellee irratti sagantaa raabsalee calloo waraqaa filannootii wajjin wantoota wal qabatan fi leenjii hubannoo uumuu irratti taasisnee jirra. Kanaaf godina Buunoo Beddellee keessattis galmeewwan aanaalee irrattis magaalaa Beddellee irrattis karaa onlaayiniitiin jalqabee jira, labsinee jira jechuudha. Itti aansees immoo gara godina Lubbaaboor magaalaa Mattuu irratti kaleessa dhimma leecalloo filannootiin wantoota wal qabatan raabsinee bifuma hawwataa ta'een galmee Lustaar keessatti eegalchiisa filannoo kana labsinee jirra. Akkasumas immoo masjiidaalee garaagaraa daawwachuudhaan masjiidaalee kan Najjaashii irratti gama onlaayiniitiin jalqabnee amma immoo imala kan keenya gara erga xumurree booddee yeroo Liibiyaa jirru kana keessattis immoo aanaaleen maal irra jira wantoota jedhamanu ganama aanaa Yaayyoo irratti magaalaa Yaayyoo irratti argamnee wantoota filannoo wajjin wantoota wal barbaachisan kana maal fakkaataa waan jedhu ilaalaa jirra. Ilaallee turre amma immoo aanaa Coraa keessatti argama magaalaa Qumbaabee irratti Masjida Salaam keessatti argamna. Filannoon jalqabame kunii fi aanaaleen waraqaa fudhatanii aanaa isaaniitti galan kun maal hojjechaa jiru maal irra jiru waan jedhu duub deebiidhaaf wantoota ta'anu nutis immoo komentii garaagaraadhaa yookaan immoo yaada haaraa wantoota gara rakkisaatu jijjiiru garaagaraa tokko deebisuudhaaf yaalaa jirra. Kanaaf imalli keenya maal ta'e jechuudha kararra dhufne sanarra ol Liibiyaarra waan ta'eef kanaaf inshaallah gara Jimmaa kanallee gaafa geenyu bakka tokkotti dhufee haalota dhimma galmee wantoota wal fakkaatan galmeewwan jalqaban kun maalirra ga'anii jiru hanqinaan maaltu jira cimina maaltu jira wantoota jedhamanu ilaalaa adeemaa jirra jechuun barbaada. Maasha Allah. Bakkoowwan galmee kana eegalanii saffisaan itti deemaa jiranu ni jiru eessa faadha yoo jiraatan? Egaa aanaaleen kan akka Gachiidhaa, kan akka naannoo Dhidheessaadhaa, magaalaa Beddelleedhaa, aanaan Beddelleellee galmee filannoodhaa akka jalqaban quba ni qabna. Masjiidonni onlaayinii irra gaggalle akka gaggalanu har'a masjiida 2-3 taasisnee jirra. Sunis jalqabbii galmee filannootii wajjin wantoota wal qabatan waan ta'eef aanaaleen bifuma garaagaraatiin kaleessaaf guyyaa tokkoof guyyaa lamman kun guyyaa aanoleen leenji'anii masjiida irratti waraqaa fudhatanii galu waan ta'eef bakka garaagaraa irratti leenjiitu jira. Aanaa irratti bakka garaagaraa irratti immoo galmeen kun akka jalqabame wantoonni agarsiisanu gabaasarraan mul'ata jechuudha. Tole, hubannoo filannoo kana kennuudhaaf gaheen imaamotaa maal jettanii yaaddu? An akka barreessaa boordii Oromiyaa irratti dhimma filannoo kana wajjin wal qabatee wantoonni jiran maal inni filannoo kana uummanni musliimaadhaa aarsaa kaffaleetu kan inni fide. Waan aarsaa kaffalee fide kana carraa amma argame kanatti fayyadamuu danda'uu qaba. Kana keessatti immoo ga'ee leencaa kan taphachuu danda'an imaamota masjiidaati. Imaamonni masjiidaatiif koreen masjiidaadhaa dhimma filannoo yookaan immoo dhimma galmee filannoo kanarratti milkeessuu dhiisuu keessatti ga'ee guddaa taphatu jedhee yaadaan. Boordii magaalaa boordii masjiidaa dabalatee jechuudha. Sunis maaliif jennaan hawaasni musliimaadhaa guyyaatti yeroo 5 dhufa masjiida dhufa. So bakka imaamonnii fi koreen masjiidaadhaa guyyaatti yeroo 5 itti wal arganu masjiida waan ta'eef masjiida keessatti uummata kana maal gochuu qabu kakaasuu qabu jechuudha. Uummata kana dadammaqsuu qabu jechuudha. Filannoo kanarratti akka jarri hirmaatan
yaada barbaadan qabaatan waan barbaadan yaadanu garuu filannoo kana keessatti yaada jaraadhaa maal gochuu danda'u maddisii yookaan immoo calaqqisiisuu akka danda'anu imaamoliin masiidaadhaallee akka ergaanuu dabarsanu ummata kana akka waamanu gara filannootti kottaa galma'aa diinii kan keessanii fi waan seera qabeessa tokko waan bu'aa qabu tokko oolchuu qabu jedhanii ergaanuuf dabarsuu qabu. Kanaaf imaamota godina Buunoo Beddellee kan magaalaa Beddellees godina Jimmaas magaalaa Jimmaas godina Lubbaaboor magaalaa Mattuus wanti amaana jedhu barbaadu maal inni imaamoliin kan keenya bakka garagaraatti akka dadammaqsituu filannoo kanaa ta'uu qabu jedhitan ergaa koo xumuruu barbaada. Galatooma gaafii xumuraa gaheen majlisaadhaa filannoo kanaaf ummata kakaasuudhaa fi maali akkam gochuu qabu jettanii dhaamtu. Barakallahu fiikum. Egaa umri egaa nu maalinni nu akka boordii filannootti nuti haala mijeessaadha filannoodhaaf. Qaamni kamiyyuu filannoo kanarratti akka inni hirmaatuu danda'u haala mijeessinaa. Majlisnis immoo abbaa cidhaatti jechuudha. Cidha kana irratti maalinni jechuudha wantoota filannoodhaa barbaachisan immoo qaamoleen dorgomanuu garuu majlisa kanaa dhufu waan ta'eef majlisnis maal gochuu qaba jechuudha. Keessaan wantoota hojjetamuu danda'u tokko fakkeenyaaf amma imaamolee garagaraadhaa maal gochuu dadammaqsuu danda'uu qaba. Kana jechuun immoo boordii filannoo boordii gidduseentummaa boordii filannoo hin qabaatu osoo hin ta'in waamicha kakaasuu ergaa daddabarsuu filannoo kanarratti akka namni dadammaqu filannoo kanarratti uummanni sagalee isaadhaa yookaan immoo yaada isaadhaa burqisiisuu maddisiisuu akkasumas immoo calaqqisiisuu akka inni danda'u maal gochuu qabu jarrisi ergaa yookaan immoo dhaamsa dabarsanii namarratti hojjechuu danda'u qabu waan jedhu qaba. Galatooma ulfaadhaa jazaakumullahu khairan gaafii keenyaaf deebii nuu laachuudhaaf hedduu galatooma ulfaadhaa jiraadhaa baarakallahu fiikum.